السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داو أتوتا في هردفتوتا أبدي أوروتوب جرتني بغانا غانجراتا مسلمان كريستان اللي أراكم مرقا جرتن كان قرر لما أدت أرقمي جرا قرر أنت نوجين قرتني أكا أجايبات تقافي ديبي قافي في ديبي ومتى مودنو تأيوم في الروان تكو اسم بشنا نسيسو كابت اسم فجرا وروني ماتك ينتاني سبسكرايب لايك شير قلتو من دقتنا اوكي اسمان كيف سموتنا والبرو بربادمو داوقتك يا والبرو بربادني ما اسلمان كسائل ندور ان تكنا ولا ما يكي إساني يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وراني اسنو ارغات هندمتو بغنا غانو ايدني سنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدي أوروتوب مالتي ساكنتاتني ورجع جديد أفتان سبسكرايب شير قلت فيه دقتنا كلام من ويدن دمو أكم نقدرتني جرجفتو كيرو في كريني كيرو في كري كبتي دياتي جرابديني إني كيرو دا نتي كريدا غافي تكتكول غافنيتي وان رابرانو تاورندا إن شاء الله ونفعل تراس ننجن. أوكي كريتي نقالة تومي أوكي سلا دلقات سننغا فدو ميدياني وردفتنيمي كجايبت لا وردونا سيدي وردونا موتما تبقى مكانين موتما توبيا مال غنا موتما مجنة أبي أحمد طيب أبي أحمد سرت بيت رجع فتني واني هاسو يلا دم تنور دفتني نجى فنّا وانت نجى فنّا جوار لني ور دفتني جتشو جوار اللي ندم أبي اللي ندم جوار ندم يوردون أبي وتكاسا إله جوار مرمد اللي يدور دهاني جوار يندمو يدور جالا طيب أسامة فكيني أبي سرت ور دفتني فكيني فما يو أبي نقط ور دفتني سن رقمات ور ميديات أما أبي كجبني أبي ميديا كنرى وانا أبي كجيب كما أتما أولي ودرت مي غافيك وان أبي كجيب وان أبي كجيب إسلام ورد قرآن بيتني وان أبي كجيب بيتني نادب سن مسلمان كيسا سي ديفس أتلين بيتا سي ديفس وان أبي كجيب وان أبي سي ديفس أتلين وان أبي أحمد كجيب واشن نادبس سيجافة دا أتلين وان أبي أحمد كجيب واشن نادبس أوكي أكستانا كما شاء الله بدر أمي تقفى مي نراكا ريبس الراكا ركون كبار نراكا يصير رالي كوادر أعوذ بالله كجيب إنسان دندوس دندته واشان دندوس ركون كاب أوكي ياجي ميوان أبيجي كجيب كيسا تقفى رتي تقفى إن ديبس تقفى رتي أبي أحمد أفريقيا كيسا نمني حاجة كي يدقرس أبو هنجروج إيه كونس كجيب أفريقيا كيسا نمنا كنا دقرس أبو هنجروج نمني حاجة كي يدقرس أبو هنجروج والله يسوبكون كجيب أقول غافي تكس غافي دجرا أتو غافي لما تهرت أنا اللي غافي تكوفا سغافي سلة غافي Tokkoffaa gaafiin inni kan kijiba ta'isiifamu beessaa fi dimorkaasaan geggeessuu haqa dimorkaasaa fi haqa qabeessaan geggeessuuf abdii qabaa jedhe. Okay. Itoophiyaa keessatti filannoo qaqqabeessaa fi dimorkaasaa kan dimokiraasii qabu akka geggeessinu abdii qabnaa jedhe. Soba jechuu yaani. Wallahi dhugaa ta'e soba dimokiraasii wayitu hin jiru warreen tan akka tayyoo Oromoo meedhaatti ol galchanii afaan qabanii waajjira ilma yaani paartii morkattoota guutuu erga deegan jechuudha. Okay.
bareedaadha dhugaa keetti wallahi Itoophiyaa keessatti filannoo haa qabsitu tokko chuun jiru jechuudha. Okay atoo gaafii lammataa irratti gaafii lammataa irratti kijiba abiyyi kijiba gaafii lammataa. Okay waggaa 14 irraa jalqabee ani kan qabsaa tureef Oromoodhaa jedhe. Oromoodhaaf qabsaa ture waggaa 14 irraa kaasee waggaa 14 irraa qabee amma garuu Oromoodhaaf qabsaa dhiisee itti qabsaa jira. Kan itti qabsaa jechuudha. Kunillee kijiba abiyyi waggaa 14 irraa kaasee hanga ammaatti Oromoof qabsaa ture jedhe. Oromoof qabsaa ture jedhe. Garuu kijiba amma itti qabsaa'utti jira. Oromoo fixaa jira jechuudha. Fixaa jira. Masha Allah ayye gadi guuraa kijiba isa ayye. Atoo gaafii Oromiyaa keessatti mana barumsaa 28 ijaareera jedhe. Kijiba kunis. Ani mana barumsaa biyaansi mana barumsaa 28 ijaaree maa abi? Paartii biltiginnaa moo? Paartii biltiginnaa tokko jedhee. Astaghfir. Kunis kijiba. 28 mana barumsaa ijaaree jedhe. La. Buga matana kaako abiyyiin kusa. Marra. Meeqa sin gaafadha? Lama. Lama nu gaafattee jirte. Ammallee itti dabala. Dabala rakkaa dabali. Si dabina. Ayya gaafii sadaffaa irratti. Okay gaafii sadaffaa irratti haati too yeroo an daa'ima buna naabitii jettee na ergitii jedhe. Makiinaa koo gaafadhee vuu jedhe. Fiigee bitee deebaa jedhe. Kunis kijiba tokkoffaadha. Yeroo haati ta'u buna naabitii argattu makiinaa gaafadhee vuudhee bitee deebi'aa jedhe. Tuba mukti makiinaa qabaachuu malafaa maaliif bee? Makiinaa isa fuudhee qaba sa'aatii. Dhugaa itti osoo bashaasha keessa asfaaltii nu jiru makiinaa nu jiru. Ebanni abiyyi dhugaa makka jiba dhugaa rabbi. Hasbunallahu wa ni'mal wakiil. Maaliif beeyta? Yoo sanitti bashaasha keessa makiinaan takkaa hin jirtu waggaa meeqa dura? Hinjiru karaan hinjiru. Dhugaa keetti kijiba. Haji atoo gaafii sadaffaa haji atoo. Gaafii sadaffaan ani nugusa torbaffaa ta'uun nugusa torbaffaa ta'uu haadha kiyyattu naa himee jedhe. Nugusni torbaffaan isaa fuuldura uummata dura nu bulche kan akka mallas kan Minilik Haile Sillaasee uummata kanneen torbaffaaf godhee jechuudha malee kijiba. Saa. Haadha tiyatu akka nugusa torbaffaa ta'u natti himtee jedhe. Garuu kan Itoophiyaa bulchee nugusa torbanaa fakkaate sammara lakkaa'ee torbaffaaf godheetiniin haadha nutti nugusa taana. Kunis kijiba jechuudha. Maa haati isaa akkamii beekti jinniidha. Asbinallah dhugamatti kijiba. Okay gaafii meeqa ammallee dabala. Sadi noofi jechuudha. Dabala. Astaghfirullah. Kun ajandaan kama kijiba isaati ka. Anuu dagadhe garuu kijibdanii beeka kana mara garuu suma jedhe. Yalla ayya gaafii arfaffaa. Gaafii arfaffaa badhaasa noobeelii irra haadha Oromoo naawayyaa jedhe. Jechuun eebba haadha Oromoo naawayyaa jedhe. Badhaasa noobeelii irra eebba haadha Oromoo naawayyaa jedhe. Garuu immoo haga ammaa kan bochisaa jiru haadha Oromooti. Badhaasa noobeelii argatu irra eebba haadha Oromoo manguddoo argachuu naawayyaa jedhe. Balla. Kunis kijiba kunis. Hanga ammaa kan bochisaa jiru Oromoodha. Osoo akkas taate haadha Oromoo ilmaan akkamitti bochisa? Kan dararamaa jiru, kan du'aa jiru, ilmaan Oromoo qofa. Kanaafuyyuu haga ammaatti harbeen ta'e na bu'aa jirti kijiba jechuudha. Hin kijiba jechuudha yaani. Amma inni badhaasa noobeelii argatu irra eebba haadha Oromoo argachuu wayyaa manguddootaa jedhe. Kijiba maaliifuu haga ammaatti manguddoon abaaraa jirti malee eebbisaan jirtu. Masgiida gubatuuf jira. Ilmi namaa hayyoon Oromoodhaa jirti. Kunis kijiba jechuudha. Haati tokkocha qabdu, tokko qabdu jira bo'aa jirti. Haa ta'u. Ati dhisitti illee dabala. Hayyaa ta'uuf. Tigraayin keessa xiyyaa takka erguu irraa maaskii tokko erguu wayyaa kijiba arraan tana harka muree harma muraadha Tigraayin keessa aadaa dura Minilikii san deebisee Oromoo keessa godhe san Tigraayin keessa godhe. Kana anuu gurra kiyyaan dhage. Tigraayitti xiyyitii takkatti ergurra maaksii takka erguu wayyaa jedhe. Garuu warraan tana Tigraayin guutuu fixee barbadeessee hawaasa guutuu walitti qabee juuntaa jee maqaa moggaasee fi warra dhamse jechuudha. La ilaha illallah. Rabbi arga abijji. Meeqa sin gaafadha? Afur na gaafatteetta, isi sadi gaafatteetta.
لا إله إلا ما أما لسه قاعد حفجر وانت ما انك جبيجمو ايه حفجر بسم الله يا توفي قال في شنفة اوكي اي جلك أبردتي أنا في لما دو أملي كان غرغر نباسي هنجروجي أما مو دو أديسي أسودي بيسا نغن إساف لما غرغر باني جري سن الله قرك يا نقل سلام ما نوجد كل اللي بيجي بتوقفها وانت انا ولما غرغر باسو دو ربي كو فجر غرو وسودي بجرات اجن غرباو غرغر بايا كل اللي كجبك بسم الله لا اله الا الله اتو غافي ارففا شنف مرففا كم شنف شنف ايوه ايش غافي ارففا اكترا كيساتي بومبين دخاي ريوتا تيفتي انا توك جبتا حفه مي اكبتي بومبين دخاي ريون نما حفه من توك كيساتي يو بومبين دخاي نم نغوتوني بار كونس تونكا يچود غافرولو الترات داودمت بومبين دخاته ريوتا كيسا انا قفتو فجد maybe ممكن كيجيبها أم المالي فوان دورك يجيبوه كون إلا لقيتها أم دندو. no كجوان اللي يدام بيك كمونجر. وانت أرجع هندم تسا وانت كجيبها مالي وانت أرجع أو تكوسا. ممكن. لا هي أتقافي شنفة. قافي شنفة ده يسجل جافا شنفة ده بستد. شنفة ده يسجل لا سي في مجافا اللي. هي. كان عندك قد ايه ولا قديمه وجدي اتشتي دواجن يو ولا قديمه هندو اندب وجد قالوا دقيت دي بنغو ما اندب قالوا امس ولدتي بوسجراس قول لك يجيب قد يو ولا قديمه هندو عشان ديور قالوا دين قد ولا قد كيسا كنت واي ارسيفا الربسه دي بس ايه الربسه وهند قد دي كنس كجبا ولدتي بوسا يچودا كولدتي بو نفسه داتسن إني ولدت بوسة برادة لا إله إلا الله ولد ولدت بوسة كنجرو سايتشورا تكفارة بقى اسمه بقى كذي مسابقة ده دلائدنا سا دلائد أنا ميديا روند نوفي سمار دلائد إنسان كذي بس أقفا كذي بس أقفا ينقلنا تاني دمنا بس يا أبو اسمه كذي ببرتا ولا أبو اسمه كذي ببرتا نيكا مال قولنا هاي غافي شنفة أتو غافي شنفة أجلسوا مويا مودازة صح أجلسوا مويا مودازة قالوا كجبا هنغمات إني تقرأي أورميا فت إيه تقرأي دربي أمة فتو جراجة كان أفو كجبا كنس إني كجبا ودوبين ساون دويو كجبا واني أبيوت كاسا لا إله إلا الله أبو أمير كان فت أمر خلاص إنغا نجي خلاص يا أخي وامبك أنا تمتنسا ما لا إله إلا بارو ما درا دبن باقل كنت جراد وأردت دبنو دبن الرا دون الربا فتن ست نباقة تكا لا إله إلا الله ما لبوها هيك اوكي دعوتوتا في كاجمتوتا كي نكون كما غرتن كان جراتي نغرتك جيبا بيجي قفك ابتر افتجر جچونا دعوتوتا في كبجمتوتا كينيا اسمان قريت نتنا نوف ابيسا اكا عمري اسان ديرتن سيننا اما كا تفتكون اداء اسات فتادا اسات ادار سيت فتادا سيت كنو فتادا اسات ada baleti فتادا oromon hundu takuma ada sekomando fi arsinis takuma سكومنتو بلادة كي بريتا كون آدا بالتي كون مو آدا أرسيت جرو أرسي في بالة تكما شو سكومندو مليون أمريكا حواس نساني مليون دي دما اوكي ما شاء الله أتسكسو متى مليون للدم ما سنجتا جتا كنا سكال كنت مليون كنا سكال اسنو وانا قافت تنقب دنا قافي تكس قافن كذي بابي كيسا قافين اتي كيسا لغا سفكاتي اوكي قافين اني كجبو كيسا كان سو بس فكاتي سكان كسو بنا فكاتي مو لغا سفكاتي جرا اوكي كان فكينيا نتي او سو بارو سفكات ابي ودي لغا دبتو سام ارغتي بيتا تكا سا لغا دبتو قافي سقافت كيس اوكي ابي ما سفكاتي بيتا وانت ابي هاسو يرو سنتي
abbaa fedhee shawwata Abiyyi Ahmad kijibni isaa Jawaar Mahammaduun shawwate addunyaa guutuu shawwate Oromiyaa guutuu shawwate sigale Noobeelii nageenyaa fudhatachuu addunyaa guutuu sobee anaamsa jechuudha waan Abiyyi sobee dhugaanutti fakkeessa hisaaba qaba takkaa lamaa miti waan amma kiibisa waan amma siqaatan kun guutuu isaa waan Abiyyi duraan dhugaanutti fakkeessedha sigale waan inni amma fakkeenya waan naa jabe keessa namni mana hidhaa yookaan qaallitti fa'a mana hidhaa qaallitti kana cufneetiniin mana agartee yookaan mana bashannanaa agartee paarkii gargaraa goonaa daawwattoota goonaa godhaa jedhe kijibe ar'anta nammoo sana osoo hin godhin taaftee mana hidhaa san bal'isee ijaaree itti nama dabale jechuudha kijiba akkuma yoo dhuganuuf fakkaata jechuudha sagale qaallitti fi qilinxoo kana guutuu deddeenitiin agartee paarkii itti ijaarreetiin daawwattoota yaanii akka namni daawwatu goonaa kijiba arra muke tayoota oraree jira jechuudha agartan qaamni Jawaar Mahammad fa maalte aduu jirtan jechuudha Jawaar fi Baqqalaa Hamzaa boodaan fakkiitti qaamsanii kun dhaadhume agartee mee gatti dhagamaantu jedhama qaamni isaanii inteebaaf yoo fayyaa qabaatan tokkoffaa fayyaa qabaachuudha lubbuun nu jiraachuudha lafeen nu dhaabbachuun isaaniitu hanga waan qaamni isaanii nu deebiti qaamni sigaadha inteeba boru baadaadha jedhan jarri garuu isaan miidhuu jecha yookiin immoo Oromoo garaa gubuuf akkana godhanii amma deebi'aniitiin gama biltsiginnaa kana keessatti wanni deemaa jiru footoshooppiidha bakka akkanaatti baastanii footoshooppi irra keettaniitiin maqaa mootummaa keenyaa balleessuu dandeettanii jedhaniiti waan akkasirraa haasa'u jiran garuu maqaa mootummaa isaanii dura badee malee nuti hin balleessine kun immoo footoo isaaniiti foon isaanii kan duraa san irraa dhumee malkiin isaanii akkasitti burtukaana fakkaatan lafetti dhaabbataa jechuudha kanaaf hayyoota keenya inshallah du'aa himu goonee fi rabbi nagaan akka nu baasu achi keessaa hirmaannaa godhuudha malee wanni goonu hin jiru ammaaf diinaa harka jiranii rabbi harkaa nu baasuu jedha gama kooti. Hayyee qarreeteen nagalaatoomii qashti. Hayyee daawwattoota keenya sa'aatii nurra deemee jira kalas irraafiin gahaa hanga qophii biraatti bulidachaanutti nagaa nuuf jiraadhaa isin jaalannaa isin kabajnaa hunda keessan ilmaan Oromoon xiqqeessanu agartee sokkutaa waliin qoodiin tokkummaadhaan hirmaadhatii qabsaayatii agartanii shira amma dura xaxamaa jiruu fi gabrummaa amma dura deematu kana ofirraa buusaa isin jenna ilmaan Oromoo inshallah ni bilisoomna hinjifannoon kan ummata Oromooti waan dhugaa qabnuuf akkasimi inshallah isinis galatooma argamtanii deebiif gaarii atis waan dhuftee gaafii kana nu gaafattee fi galatoomi isin jenna galatarraa beekashti Atislee baay'ee galatoomii akkanuma daawwattoota keenyaa fi kabajamtoota Abdii Orootuub subscribe share godhaa fi guddisaa mucaan ko Oromoodha. Mucaa miskiina agartanii guddisaa sirriitti jedha. Inshallah ciao nagaan na jiraadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.